Qubsamni Oromoo Maccaa eessa hanga eessaa akka ta'e beektu? Akkam jirtu? Viidiyoo kana irratti immoo waa'ee qubsama idda latiinsa Oromoo Maccaa akka waliin ilaallu ta'a. Viidiyoo kana koopiliingii akkasuma riipoostii gochuun hiriyoota keessanii ga'uun dagatinaa jechaa fuula kana irratti waa'ee idda latiinsaa fi seenaa Oromoo kan waliin barannu ta'a. Seenaa sochii fi qubsama saba Oromoo bara dheeraa kana keessaa seenaan sochii fi qubsama Oromoo Maccaa isa tokkodha. Macca jechuun uummata baay'ee bal'inaa fi heddummina qabu jechuudha. Yeroo ammas Oromoon Maccaa keessumaa Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Jimmaa, Iluu Abbaa Boraa, Wallagga Arfan akkasuma Wambaraa fi Gojjam keessa bal'inaa fi baay'inaan qubatee jiraachaa kan jirudha. Seenaa sochii fi qubsama Oromoo Maccaa kana ammaa fi iddoo lamatti qoonnee ilaalla. Kunis qubsama Oromoo Maccaa jaarraa 16ffaa duraa fi qubsama Oromoo Maccaa jaarraa 16ffaa kan ilaallu ta'a. Isaan keessaa tokko warra jaarraa 16ffaa keessa of ijaaran yookaan sirna gadaa bifa haaraan ijaarratanii dhufan yoo ta'an, kan biraa immoo Oromduuroodha. Oromduuroon Oromoota warra boodarra jaarraa 16ffaa keessa of ijaaran yookaan dhufanii lixa Oromiyaa, Wallaggaa fi naannoo isaa qubatan warra dursaa ta'uu isaanii ibsa. Hiikumti jecha Oromduuroo jedhuyyuu Oromoota durii jechuudha. Keessattuu dhaloota Oromduuroo warri ta'an jecha isaan afoola isaanii keessatti kaasantu jira. Kun Oromduurottuu hin jiru. Wanni akkanaa maali? Eessaa fiddan? Lakkisaa dhiisaa jedhama. Oromoon Maccaa xuuxee bisil, koobii bisil, budoo bisil, caffee bisil, odaa bisil, horaa bisilii fi kan waamaman bakka qubsama isaanii durii ta'us kan dubbatan jiru. Bisil jechuunis waan yookaan iddoo lalisaa fi magariisaati. Bisil maqaa namaa Bisil Osolee jedhamurraa moggaafame jedhama. Bisil Osolee nama beekamaa fi ulfaataa ta'ee kan dura iddoo wiirtuu mootummaa sirna gadaa Maccaa kan jiraachaa turanidha. Abbaa qabiyyee duraa iddoo giddugala Maccaa kanaati. Oromoo Maccaa giddugala sirna gadaa isaa bakka Odaa Bisil kan godhate waloree fi babal'atee gamtaa adda addaan of gurmeessee bal'inaan kallattii adda addaan socho'ee jiraachaa ture. Gamtaawwan Maccaa yeroo uumaman lamaan beekamanis Afree fi Sadachaan booda warra jedhamanidha. Kan warra Sadachaa gara kallattii kibbaa fi kibba bahaatti kan naannoo Gibee yoo ta'u, kan warra Afree kallattii lixaan kibba lixaa fi gara naannoo har'a Iluu Abbaa Boraa, Wallaggaa, Wambaraa fi Gojjam jedhamutti ture. Boodarra kallattii adda addaatti tamsa'uun gara lixaa fi kibba lixaatti akkasuma gara kibbaa fi kibba bahaatti socho'ee hanga biyya Suudaanitti Baaroo fi Malkaa Gojabitti fullee qubachuun jiraachaa jira. Naannoowwan afoolli Oromoo Maccaa warra Booranaa kanneen haaromsa gadaa jaarraa 16ffaan dura gadaadhaan hoogganamaa dhufaniin dura lixa Oromiyaa keessaa Oromoonni tamsa'anii jiraachaa akka turan odeeffannoon ibsu ni jira. Isaanis Oromduuroo kan jedhaman yommuu ta'an, bara ibsamuu hin dandeenye dura gara kaaba Gojjamii fi sulula Abbayyaarraa gadi dhufanii jedhu. Kaabarraa warri gara Gojjam jaarraa 16ffaa dura gadi dhufanii naannoo Wallaggaa keessa jiraachaa turan gosoota Oromoo kan akka Sinichoo, Darabee, Wancii, Yaamaalogii, Jaagaa, Jumaattoo jedhamu. Kana malees Jumaattoo, Jaagaa, Amumaa, Sibuu, Dongoroo, Maannii, Waambarii, Shaaxiroo, Guutaa, Indiboo, Hannoo, Anuu, Iluu, Bilii, Adaboo, ammayyuu Wallaggaa fi Malkaa Abbayyaa Gojjamii hanga Wambaraa Daamoot keessa bal'inaan akka argaman ragaalee ibsan hedduudha. Qubsamni Oromoo Maccaa gabaabinaan kana fakkaata. Waan daawwattaniif hedduu galatoomaa jecha idda latiinsaa Oromoo Maccaa tokkoon isaanii hojjedhe waan jiruuf piroofaayilii koo jalaa argattu. Karaa TikTokii, YouTube fi Telegram irra nu hordofuun dagatinaa. Waa'ee idda latiinsa Oromoof seenaa Oromoo argachuu barbaadan fuula kana follow gochuun nu hordofuun dagatinaa. Waan daawwattaniif galatoomaa.